Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo hundinuu bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u. Arraan tanaa gammachuu Jawaar dhaaba siyaasatti makamuu isaatiif asitti walgahii saayibootan keenya kana gaafii takka gaafannaa kanaafuu turtiin teessan nu faana haa taatu. Mee maqaa keetii fi wanni bakka jiraattu nuuf himi. Okay, maqaan kiyya Abbaas Abdiin jedhama bakki jiraadhu magaalaa Faransaa. Magaalaa mucaa qabadhu. Magaalaa Faransaa tiin jiraadha iddoo Tulus jedhamtu. Magaalaa Faransaa jiraataa jechuudha. Yaa. Biyya tam. Biyya Faransaa. Okay. Marga walitti laaqee oguusi gaafanne sirrii deebisi. Okay. Kanaafuu arraan tana. Kanaafuu magaalaa Faransaatiin jiraadha jee biyya jaati sirree isaa fi si warri daawwattoonni keenya komantii jalatti. Hayyee Abbaas mee gammachuu akkamitti dhagama aktiivistiin Oromoodhaatii fi daayiriktarri olaanaa OMN dha guyyaa arraan tana dhaabatti makamuu isaatiif maaltu si dhagama? Yaa gammachuu guddaatu natti dhagame. Ta'ee garuutu osoo dhaaba Oromoodhaa san hunda bakka takkatti walitti deebi'anii tokko ta'an akka haalaan jechuu akka silaa tarkaanfatan ta'uu danda'an ture ammallee rakkoon qabu akkanatti deemuun kunis bareedaadha. Tokko yoo qabame tokkonni bahan jechuudha. Oromoon jiidee naftu ammallee Jawaar asitti makamuun isaa haalaan nu gammachiisee jira. Baay'ee itti gammanne. Galatoomii amma karaa obboleessa keenya dabarraa meegaa hawwatis maqaa keetii fi akkasuma maqaan kiyyaallee Kadir Yusuf naan jaani akkasuma gammachuun arraan tanaa hedduu gammannee jira. Keessattuu Jawaar kaafaatti makamuuf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Wanni gammannuuf kaafaan tun jabduudha. Nama baratee qabdi, akka Mararaa qabdi, akka Baqqalaa Garbaa qabdi. Isaan lachuutu ni jira miti nama Oromoo qabdi jabaa keessaa isaan hin dabdannaa inni dhaqee irra nu dabalamuuf hedduu gammanne. Akkasitti barana yoo gaa milkaa'anii aangoo fudhatanii aangoo Oromiyaallee fudhatan. Oromiyaan ni bilisoomti jennee iyyaanna. Gabrummaa tana jalaa achi baatee jennee iyyaanna. Keessattuu Jawaar itti makamuuf hedduu gammannee jirra. Akkasumatti gaa irra gammachuun keenya gammachuudha. Dhaggeeffattoonni keenyallee kan waliin gammadan isaanillee abdii isaanirraa qabna gama boodaattillee dhaggeeffattoota irraa gaafii qaban. Hayyee gaafii ta'e warroota daawwattoota irraa gaafii qabdu boodarra gama boodarratti ni dhiheessita. Asumaan Abbaas gama Abbaas deebinaa. Abbaas arraan tana jechuun gammachuu tanaa hojii wal qabatee ergaan jabduudha uummata keenyaaf filannoo bara 2020 kanarratti niin dabarsaaf jettee yaaddu yoo jiraate asumaan dabarsuu dandeessa kaasaayibii. Okay, galatoomi. Ergaan nan dabarsuu barbaadu Oromoon tokko ta'ee dhaaba tokko filatee Oromoo ta'uu isaatiin wal bira dhaabbatee wanta kana filannoo dhuftu kana wal ceesisee akka waan gaarii firii gaarii akka firii gaarii argamsiisu abdiin irraa qaba. Hundi isaaniitu tokko ta'ee harka wal qabatee waliin dhaabbachuu qaba. Xiqqaa fi guddaan kaardii filannootis fudhachuudha qabanii namuutu deemee dhaaba isaa ta'u filachuudha qaba. Kan taane sodaa fi wantaan fudhachiisuun qabanii firiidamiidhaan fayyadamuu qaban filannoo tanarratti seeraan sagalee isaanii dhaalaachuudha qabanii jira. Galatoomii ammas kan moggatti argamu Khadiris gaafuma wal fakkaataa kanarratti waan inni jiru dhageeffannaa jechuudha. Galatoomii isaanillee baga carraa lamadaatti na deebiste. Egaa asirratti gammachuu guddaa nutti dhagahama. Keessattuu dhaggeeffattoonni keenyaa fi hordoftoonni obsaa YouTube gara fuula duraatti filannoo bara 2020 Jawaar akka deeggartan isin gaafannaa asumaanii subscribe fi share illee kan hunda ganne asumaan dhaamsa kiyya isin dabarsaa obsaalleen isin hin jennanaa isin hin jarra godhaaf akkasitti Jawaar gara fuula duraatti jennaan alaayis keessaanis deeggarsa guddaa qaba. Jawaar jechuun nama wayyaanee biyyisiitti galchee keessattuu waan afummaa feetana akka 2020 akka buqqaasu abdii qabna. Jabaadhu gara fuula duraatti jennaan. Mee ammallee gahuma keetittiin deebi'aa filannoo bara 2020 tana ummata Oromoo bal'aadhaaf maal dhaamsa qabdaati?
Filannoo bara 2020 uummata Oromootiif dhaamsa qaba. Dhaamsi nan qabus keessattuu ammaa tan qeerroo fi qarreen teenya tan biyyaa jechuudha. Daddaffiidhaan akkuma Jawaar isin jetti. Jawaar deddeebiidhaan isin hidhamaa jira. Waraqaa eenyummaa keessanii baafadhaadha. Waraqaa eenyummaa keessanii amma yeroon dafaa baafadhaadha. Gara kaafaatti fuula duraan gara kaafaatti jennaan. Sababni kaafaa jennuufis gaa keessattuu abbaa keenya abbaa qeerroo Jawaar Mahammadii jira. Gara Jawaar Mahammad gara fuula duraatti bara 2020 Jawaar Mahammadii waliin hin jaan. Saniif filannoo Jawaar Mahammad haa taatu gara fuula duraatti isin hin jaa. Akkasumas hin jaabsaatillee waan hafameeatti guutiif. Hayyeegaa nuti har'aan tana gammachuun nutti dhagahamtee hangana hin jaamtu. Kanaafuu uummata Oromoo hundinuu sagalee teessan akka hin faffacaane paartii Oromoodhaa keessaafuu kaafaa'oo hayyoota baay'ee qabdi akkasuma abaa'oonis dorgomuu fi kanaaf uummanni Oromoodhaa kan isinii ta'u yeroo ammaan tanaa kana deemaniif beeksisuu fi walgahii uummataa wajjin godhuurra jiran laaltanii gartee kan isinitti fakkaatee akka tokkummaadhaan filattan akka gama biraa sagalee teessanii faffacaafne hundi keessanuu akka filattaniif dursitanii waraqaa eenyummaadhaa ammumaan qopheeffachuun isinirra jirtiin isiniin jaa abbaasitti deebinee yaada dhumaa kanuuf kanu laalaa sanbooda achumaan qophiin teenyallee gama xumuraa deemti jechuudha. Yaada xumuraa haqabdu yoo jiraatte asumaan dabarfattee qophiin teenyaas dhumaa waan jirtuuf. Okay, galatoomi. Uummanni Oromoodhaa bakka jiranii tokko ta'anii qaama tokkoon sagalee takkaan ta'anii sosso'u kiristaanaa fi musliimni amantiidhaan osoo waliin qoodin tokko ta'anii wal bira dhaabbachuu ka yaadan taaneen deemu if keessaa achi baasanii ka ilaalchan taane qabu if keessaa achi baasanii beeksisuu saniin ja'a. Atiis asumaan Hadiir gama dhumaati irratti gaafii qabdu dubbattee jirta. Gaafii tee gaafachuudhaan sagantaa tanaa asumaan akka goolamnuufiin kadhumaa siif kan jedhama. Galatoomii bakka carraan adeebistee gaafii takkaan qabaafanii keessattuu diyaaspooraa duraan aktiivistii ala kana namacha hin qabnaf duratti amma aktiivistiin Oromoon qabdu eenyu jettanii yaaddan gaafii kana dhageeffattootaa fi komantii isaanii jalatti ilaala deebisa isaanii aktiivistiin Oromoo ammaan tan eenyu duraan gaa Jawaar qabna amma Jawaar aktiivistummaa rabee gara paartii dabalame paartiidha aktiivistiin Oromoon qabdu eenyu gaafii tana komantii jalatti kana deebisan dhageeffattoota keenyaan kabajaan gaafadheetiin jira akkasuma gaafsa galatoomatillee yaada kana kennuuf yaadan kanumaan qaba galatooma. Hundi keessanuu galatoomaa daawwattoonni keenyaa share subscribe kana itti roobsaara isiniin jennaa gaafii saayibni keenya gaafate immoo akka nu deebistan abdii qabnaa komantii keessan godhuu hin irraanfatinaa isiniin jennaa galatoomaa.